Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Daawwattoota keenya jaalatamoo kabajamoo sabbar zeenaa isinii qabna. Akkuma beekamu kaa daawwattoota keenya gidduu kana odeeffannoo waqtaa waan jiru dhimma itoo Eertiraati. Dhimma itoo Eertiraa irratti xaqlaa ministeerri Dr. Abiyyi Ahmad guyyaa kaleessaa paarlaamaa irratti yeroo jalqabaatiif ani kan dubbadhe gaafuma jalqabaa barkumee miliniyeemitti siyaasa forqii affeeru asiyaas Eertiraa wajjin kan qoodamtu Itoophiyaan asabi jedhee dubbadhee jira. Ragaa jedhee viidiyoo san bifa haaraa waan irra deebi'anii poostii godhan. Isa kanaan wal qabatee muummichi ministeeraa dhimma asabiin dabarfamee Itoophiyaa irraa fudhatamee kennamuu irratti ragaa barbaannee dhabne. Eenyu namni asabiin dabarsee qaama biriif kenne kan jedhu irratti muummichi ministeeraa haasa ajaa'ibaa godhe. Isa kanaan wal qabatee asabi irratti diriiriin hin jiru amma booda Itoophiyaan ulaa galaanaa isiin argattee jechuudhaan as ragaaggatee dubbate. Amma siyaasa forqii kanarraa kan ka'e rifate guyyaa har'aa Eertiraa galuun Masrii Kaayiroo galuun dhaga'ame. Guyyaa shan achi akka turu gabaafamaa jira. Waan ajaa'ibaati. Murteen Itoophiyaan dabarsite rifaatuu guddaa godhee jira jechuudha Eertiraadhaaf. Kanaaf siyaasa forqii sa'aatii kanatti Kaayiroo keessatti argamaa jechuudha. Isa kanaan wal qabatee Abdul Fattah Asiisii mootummaan Masrii waan silaa barbaachisu hunda deeggaruudhaaf waadaa seenee fi jira odeeffannoon jedhu ba'aa jira. Gama biraatiin ambaasaaddara Baacaa Dabalee jeneraal raayyaa ittisa biyyaa duraanii kan ture amma ambaasaaddara Keeniyaa ta'ee kan hoogganaa jiru Baacaan Dabalee asab qaama Itoophiyaati. Muummichi ministeeraatii fi siyaasa forqii gaafuma araarri jalqabaa bu'u asab irra walii galan jechuudhaan dubbate asab qaama hin taaneen Itoophiyaa irraa baafamee darbame deebi'uu qabaa jechuudhaan dubbatee jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo kabajamoo odeeffannoon ijoon guyyaa har'aa deemaa jiru kana waliif sheer godhaa. Maatii keenya ta'uun irraanfatinaa infoormeeshin haaraa argachuudhaaf mallattoo eda'uu piroofaayilii keenya kanarra tuquun irraanfatinaa yoo mallattoon eda'uu jiraatte waan jiru jala buunee isin biraan geenna yeroo gaarii qabaadhaa.